Okay. Kanaafuu walumaa galatti oksaayidiin uumamuu kan danda'u elementii oksijiinii keessa yommuu gubate jiru. Elementiin suni sibiila haa ta'u sibiila haa ta'u. Amma kan nuti ilaalaa jirru sibiila irraa kaanee eessa dhaqne? Beessi dhaqne jechuudha. Kanaafuu sibiila edamu sibiilli ni gubata. Oksijiinii keessatti oksaayidiin sibiila oolan. Oksaayidiin sibiila uumaa jedhama. Oksaayidiin keessa hojjetama. Sen beesii bishaan keessa taa'aa jechuudha. Akkas oksaayidiin sibiila oofe oksaayidiin keessa hojjetama. They have no difference. So, when element react with oxygen, it gives rise to oxide. If that element is metal, when metal react with oxygen, it gives rise to metallic oxide. Metallic oxide. Metallic oxide is also called basic oxide. When we dissolve basic oxide in water, it gives us a base, anhydride base. Anhydride jechuun beesii bishaan dhabiisa. Beesii bishaan dhabiisaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf maagneeshiyeemiin oksijiinii keessatti yommuu gubatu maagneeshiyeem oksaayidii ta'a. Malee isin ibsatti madaan ni dandeessan. Madaan akka seera walqixaan gaarii law of conservation maasii maal jedha? Hangi gama wayyaatotaa fi hangi gama firii walqixaa jedha. Mirkaneessee jirraasitti. Ayitti maagneeshiyeemiin lama. Ayitti yoo lama. Lamaan tuni uumaan midhanii dhaabbattiif. Sigalee wayyaansi keemikaala tokko madaaluu kan danda'amu lakkoofsi ilaaluun lakkoofsa oomishamtiidha. Lakkoofsa oomishamtiidha. Lakkoofsa oomishamtiidha. Lakkoofsa oomishamtiidha. Are you understand? Sigalee lakkoo qabaatan nagaafadha. Okay. Mee maagneeshiyeem oksaayidii kana bishaan keessatti haa bulbullu. Magnesium oxide bishaan keessatti yommuu bulbulamu magnesium hydroxide kana beezonni beezota moggaasuudhaan maqaa hydroxide jedhamu kanneenaaf jechuudha. Jalqaba irratti magnesium jira. Jecha hydro jedhu kana keessa sibiilaa miti kan jiru jalqaba irratti. Maali? Sibiila. When we predict base have as the last they have hydroxide or when we name it base. Kanafu means ras alan base only amala mataa isaanii qaban. This no profile. Amala mataa isaanii qaban. Amala mataa isaanii san keessaa tokko maali? Ionic hydroxide gadi lakkisuu bishaan keessatti yommuu bulbulaman. Fakkeenyaaf maagneeshiyeem hydroxide bishaan keessa yommuu bulbullu maagneeshiyeem plus hydroxide. Kanaafuu maal gallakkisanii jechuudha? Inni biraan dhandhamni isaanii dhandhama. Halluu agarsiistota ni jijjiira. Halluu agarsiistota kan jennuun fiinoofiitaalii, meetaayilii oorrenjii, waraqaa liitimasii. Waraqaa liitimasii. Akkuma asiidota laallee sanaa jechuudha. Asiidota laallee bira darbilee amma waa'ee beekii haasaa jiranii. Okay. Kanaaf madda. Calcium, when we burn calcium in oxygen, it gives rise to calcium oxide. Deebisne calcium oxide kana bishaan keessa yommuu bulbulu maal ta'a? Calcium hydroxide. Calcium hydroxide. Bishaan mo'aa jechuudha. Bishaan mo'aa. Bishaan mo'aa. If you have question, you can
بنتاجي ما ده يبين تاسدي وتكلي أما تاسدي سيمولي نتبع مالي نمني الدوين سجوا قبا الدوين لا الدوين المتيسا نمني الدوين بينه ما تعرف غابا تاسدي سجالي بيو كنا كنا لا نسيبيو أكمل برنون ناس أنا فو كنا دورت ما برتن كنا دورت ما ويناتي سخيني خالد جنا خرام جبابا ويناتي سخيني خالا إدوبي إلمنتي فورمولا خيني خالا بيدنده تبرسين ويناتي سخيني خالا جنا if you are member with some تاتو بيو كيا دنتن يعني دنتن أنا فو كتابنا كتاب دراني تيجي كتابنا ماكو كتابنا ماكو ماكو جباب سيفراي كدراني مو والناتي أكسيدين وهمنا سيرة فتاة سبعة إلمنتي أكسيدين كيسة يوجوبتي بك كم فكرة إلمنتي هم في كسبيلاتهم في كسبيلاناتهم أكسيدين ما جت جوبت أكسيدين كنا تجمعيني أكسيدين برا إلمنتي جرالتو إلمنتو سنين في جرابا إلمنتو دي سبيلاتان سنين في جرابا ججبو كنتان سبيلاني أمر متى ساني كمان تو كمان فالكاسة دين أرجمان غازي دعنا في ججبون خارباني سالفاري وزفراسي دعنا ورا أرني برامي غازي كلوريني نيتروجيني أكسجيني فلوريني كوني غازي أما سبيلان ليسا هنگاما أسيدي تمام الأمة جو يوكان مو يعيش على كيسنتي كان أسيدي تمام أمي كان أمي جو كان توكو إلي هم ما جنين نايتريك أسيدي إيسان في أنا سونتي ساني كمان دم قبل دي بقى نيتروجين بنتاوكسيد كوفي نيتروجين دل جلكبا نيتروجين تو أكسجين كيسة بوبادي أكسيد ده أكسيد سو ديبي ما ده بيشان كيسة بولبولا بي زين مرة ما ده بيشان ده بيجي هم إيه بيشان ده بس أنا هيدريت أسيد كونيسن المكان سامر سلفريك أسيد جلكبا سالفر أكسجين كيسة بوبادي سالفر داوكسيد ده سالفر داوكسيد ديبي مرة نم أكسجين وجي ونياده سالفر داوكسيد ده إيه سالفر داوكسيد ديبي ما ده سالفر داوكسيد بيشان كيسة يمول سالفر أسيد يمكن ده سالفر أسيد إيش إني برا أكسجين يو رار أجار فيكم مكان سان تجرا كنا أنتي 2SO3 إنه سالفر أسيد يو أكسجين تجرا أجار ده أكاس بس ديجي خجل را بدالي ما سالفر أسيد تجرا فوريو تايو سلفريك كيتي يو أكسجين رجالي مكان سان ما تاجر تجرا رجالا أسيدوني ويا أسيدك أبغى نجابر أسيدين أممونا إلمنتي سبيلارتي أكسجين كيسة بوبان جوكا إرجعوا بتيمونا إني سمعتا بيشان كيسة بولبولا بوكا إرجعوا بولا ميو أسيدين تجرا بوكا توكو توكو مالي خلتي لا فروزاتو هيدروكلوريك أسيدين هنسا وانتي بتجرا أكسجين بتجرا no hydrogen color dinan chlorine और दीवाना दे hydrogen खाने को ले ओके जो ले भी अनबास नहीं वन्याती सकान बर्रान ऐसा सेर मुर्तेसा जरूर सेर ऐसा यो में इधर वता कौन चीज़ इसे तो कर लेंगे यो सेर नहीं है It's very difficult. It's very difficult. Okay, kungana.
Me sodium is what? Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Bishaan keessatti bulbulama. Bulbulamee jira. Marraa ana beezii bishaan dhabeessa. Ni bulbula kennaa jechuudha. Sodium plus yeroo hunda beezonni maal gadhiisan? Beezonni jechuun OH gadhiisan. Asiidonni garuu maal gadhiisan? Hydrogen gadhiisan. Sigalee? For example, hydrochloric acid kan bishaan keessa bulbulu. Ionic hydrogen plus chlorine kan. Asiidonni jechuun jechuun asiidii qaama namaarra yommuu bu'e salphaan nama gubuu danda'u asiidota laaboraatoorii akkas asiidota laaboraatoorii jedhamu asiidota laaboraatoorii. Me as a geography cover. If you have question, kanaafuu beektota hundeen beektotaa maali? Sibiilli oksijiinii keessa gubachuu qaba. Eega gubatee booda deemee bishaan keessa bulbulamuu qaba. Achi booda beekii ta'uu qaba. Oksaayidoota sibiilaa ofii oksaayidoonni beektoota oksaayidoota sibiilaa ofii oksaayidoonni beektoota garaagarummaa ni qabanii? Noo hin qabani. Oksayidii sibiilaa jechuun oksayidii beektoota jechuudha. Oksayidii sibiilaa yookaan oksayidii beektoota bishaan keessa yommuu lule maaluu kenna? Beezonni dhumarraa jechamaan jedhu qaban. Hydroxide. Akkuma ogummaa keemikaalaatiin yooniin barreessu ta'e. Namni akkana fakkeenyaaf kaalsiiyem hydroxide oksijiin ma hydrojiin beektu. Ammoo jalqaba irratti ta'uu maali? Kaalsiyeemii. Kaalsiyeemiidha sibiila. Hundeen isaa sibiila waan ta'eef. Asiidota hoo? Asiidota. Salfeet. Salfariin maali? Salfariin sibiilaadha. Sibiilaa. Ammallee maal qaban? Jalqaba irraa qaban. For example, inni sulfuric acid, calcium hydroxide. Eessaa walitti dhufan? Tokko immoo malee adii keessatti bulbula isaa lamaan kana fuunee waraqaa itti masiidhaa yoo gargar baasne amala garagaraa qaba. Amala garagaraa qaba. Amala garagaraa qaba. Keessaayyuu inni kun the father of chemical jedhama. Abbaa keemikaalota. Keemikaala keessaa inni kun bada qaama namaa yommuu yeroo siin kennu sulfuric acid jechuudha. Baatii konkolaataa keessatti ni argamu inni kun sulfuric acid. Okay. Kaitan maali? Ashaboo. Shuf. Namni ashaboo beekuudhaaf asiidii beekuu qaba. Beekii beekuu qaba. Asiidii beekii yommuu waliin dhufe ashaboo. That's a little bit easy. Don't worry about that. Okay, another question. If you have questions, let me see. When that is a piece. For example, I can't say to that. Would you mind it? We might have it. Meal, you know, in Chikamina, when that's a kind of Jira, Bishan, Bishani, would you move Nata? Bishan, what did you
bishaan fuudhee bishaan keessatti yommuu natti maata bishaan ijoollee bishaan oksayidii asida immoo oksayidii beezoo bishaan Oksayidii beezoodha. bishaan oksayidii beezoo immoo oksayidii asida Bishaan oksayidii asida yoo jennu bishaan keessa bulbulame asidii nuu kennuu qaba kaa shuuf misconception bishaan lamaanuu keessa jiru asiidoma. bishaan oksayidii asidoo miti oksayidii beezoo miti Oba jira. oksayidii asidoo yoo jenne bishaan keessa bulbulame asidii nuu kennuu qaba kaa oksayidii beezoo yoo jenne bishaan keessa bulbulame beezii nuu kennuu qaba bishaan keessa yoo bulbulame maata soo akkamitti asidii jettanirre laal misconception doongo ammallee fakkeenyaaf oksijiinii maal fayyadamu maal fayyadamu Bishaan qaba. bishaan shuu with hydrogen. Nice one. Nice. This is X. Ana jechuun maal? Oksijiinitu hydrogenii keessa gubatee hydrogenii gubamoo oksijiinii? Oksijiinii guba. So bakka oksijiinii kana dhufuu qabu kan Hydrogenidha. instead of oxygen we can put hydrogen. Hydrogen akkana jenna malee amma maal jechuudha kan Sama bishaan. oksijiinitu hydrogen keessa gubate moo hydrogen oksijiin keessa gubate? Hydrogen oksijiin. Akkas jedhaan siista kunuun. Wanti beekuu qabdan. Nice one. Sailor like sailor chemistry have our rule. Have our language. Afaan mataa isaa danda'e qaba, seera mataa isaa danda'e qaba. Ati daangaa darbite taanaan badaa seera geessa. Mana warshaattis akkasuma haala. Akkasuma. Mi'a malaan fakkeenyaaf seera walqixaangaa kan hin madaalle walqixxaatuu hin danda'u. Balaansii yookaan immoo yoo waliin qixxeessine ta'e jechuudha. Eshi. This one easier question on here. You can ask me. Farsaa gaafii tanamee.